yaadota bilchaatoo ta'anii fi gaarii ta'an dhiyeessuudhaan hiree boojii isin jedheen turre? Lakkittuma hin jiru. Gaafa akkasitti naasoftu muuzii quncisuu caalaa salphaasti fakkaatame. Eeyyee gammeetu naaf bite. Saamsoon garuu ati nama akkamiiti? Hiree akkamiitati? Booda rabbaan keessan akkamitti akka ta'e hin beeku malee harka isaa keessa nagalfate. Nitti jijjiiramuu keenyatti dhaga'amti. Isas yoo ta'e ati natti himtee miti. Hireen garuu gammeedhaan baay'ee jaallatti. Gurbaan ebeluu jedhamu sun jaalallee koo ture. Maal si galche? Na dhageessu narraa deemi si jedhe narraa deemi. Gumiidhaan si'a tokko onnee ishee argatteetta. Akka biraan deeminee jechaan hin jira. Amma immoo jaarsummaa fakkeessite shiraa kee xaxuu eegalte. Barsiistuu koo taatee sirraa barachuu kootti baay'een qaana'a. Akkasnaan hin jedhin maaloo. Kan akka nama nu barbaadda? Moo gawwaan sitti fakkaata? Anillee akka saaman qofan barbaade. Ati jennaan immoo haa ta'u. Ana kana ta'uu kee hoo man bare.